أتدرو عاملين جالة تامس نفيتها. أنا بروي جالة. ina fa'alte namni wal fuudhee yeroo muraasa inni asda buura kan jira arra yoo namni inni nama tokko hin bu'in as sitti deebi'ee naan jedhe diiguma kan yaaboo diiga buusuu banaami jalatti ne maal jalatti gaafsi wal bira agaraan kan jechuudha dargachi gubbata jala na gubba fettu feeta murtaan inni hiyaasisetti alkali guyyaa dalagachuu jirta xaawri Dhagay ani mucaan akka asitti namshi mucaan asii jedhaan kaatan irraa darsa shi karaa gabu. tuni nafa fakkaatu Wala yoo wajji la tuni nafa fakkaatu yoo isaan aminaan fa'i tajaman abdata jiruuti galoo barbaadani farashanitu haa galani aadi ati gadhiisi biyyu kun dhufa Infeeni kan isaa suggaa biraanu gadhiisi sii qabnaa iyyuu sii dhiisi biyyu abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yaa shama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaanis nagaadha waaqayyoo fagaalatu viidiyoo isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha akkuma fuula iskiriinitti ilaalaa jirtan kana jechuudha. Viidiyoo Muktarii fi Kamiilaadha jechuudha. Akkuma beekamu gaa ijoolleen kuni akka yeroo dheeraatiin dhimma jaalala keessatti viidiyoon garaagaraa akkuma hordofaa turtanii achirraa hubachaa turtanii ni jira jechuudha. Isarratti gaa akkuma beekamu gaa Saaroon Entertainment irratti viidiyoowwan hedduuti kan isin argachuutan yeroo baay'ees reaction viidiyoowwan barnoota qaban viidiyoowwan akkasumallee viidiyoo garaagaraadha kan isiniif qindeessu guyyaarraa kan ammoo viidiyoo isaanii keessaa jechuudha wantoota muraasa isinii nan dhageessa akkuma kanallee walii ilaalla jechuudha viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. dura toletti galtee Orang agama argatu gamoo argattu yoo samii si mana argatte bakka biraatti hin galii jennee as galchinu ammayyaa immoo argataa baatu baasii yookiin immoo as galchuu barbaade yookiin firii takkanii malee akkuma si bira galtee si fayyadama viidiyoo wajjin dalagattanii takkanaan fayyadamu barbaade. viidiyoo buusu fayyadee dhalaa si bira geessu An fedhu viidiyoo man dhalaa geessu jedhu viidiyoo hojii dalagaan jiru akka jaartii buutaseetta ammoo akka baatu barbaade. amma ma abdata dhufa Abdaan illee viidiyoo deemtu waan taane haasofte nuti mijatti dhaadhaan waan maaltu si asirratti nu bira teessee mudaalutti la abdata mana maal dhufa jettee maal hoftee na taa'anii barbaachisi taa'u leejo bira amina bira waa dhufa ayoo ayoo barbaade mana fiitaa fida ture ati amina tajamta ani itti ajjamu baay'ee maaliif dhufaa mana la kanas yoo hinaaffan ta'e maal godhaa dhufa bulta laan fedha ni hinaaftu laa inaan koosoo ta'e amma ishee akkasii baatuun amma abdataan dhufuuf akkasitti ati isumaayyuu barbaannu muka abdataan ismaayyuu akkas ta'etu barbaannu. Naa ansitti osoo walii lolli dura nagaan baasoo sun digdamii shanii gadi buura Keessa galuudhaani Kamiilaan akka gibbii yookiis immoo mana sana keessaa baatu Saayidoo waameeti bahuu qabdaa yookiis immoo baasuu qabdaa Kamiilaan deemuu qabdii abdataan ni dhufaa kan jedhu miirota hedduutiin ibsataati kan inni jiru jechuudha. Sabisaayyuu namni tokko gaafa wal jaallatee jedhu gaafa gargar ba'usii onneen jaalala gargar iyyuu habaa'u malee onneen jaalala jalqaba jaallattee nama sana biratti nama biraa arguu hin fe'indoofte jechuudha. Gaafa kan isin jedhu namni kuni yookiis immoo Muktarii Kamiilaa ni jaallata jechuudha yookiis immoo jaalala dhugaa ta'e qabaafi. Sababa kanaaf iyyuu maalidhaa isheen asii ba'uu isheef jaallachaa jira osoo hin taane abdataan akka mana sanaan dhufne osoo inni argu akka isaan lama ta'anii waliin hin jiraanne barbaadeetu jechuudha. Asirratti kan nuti arginu jechuudha. Kanaafiyyuu maal godharee jechuudha miti yookiin abdataan achi dhufuu dhiisu yookiin illee biraa ba'uu filannoo kana jechuudha. Kanadha kan inni yaadee jiru yookiis immoo onnee jaalala sanaaf jechuudha. Namni jaalala dhugaatiin si jaallate eeyyee sirriidha jechuudha. Ni hinaaffaa dhugaa irratti hundaa'e malee hinaaffaa mazimbiloo osoo hin taane hinaaffaa waanuma hin taane osoo hin taane wanti kun jaalala dhugaa wal qabata yookiis immoo fakkeenyaaf jaalala dhugaa si jaallatu tokko onni jaalala dhugaa siif qabu dhugaadhaan onni irraa kaasee kan si jaallatu eeyyee wantoota kana gara irratti ni hinaafa jechuudha. Hinaaffaan itti dhaga'ama. Akkam dhiira biraa wajjin akkam dubartii biraa wajjin akkam nama biraa wajjin yookiis immoo osuma wajjin jirtullee ta'u malee hinaaffaan kun ni dhaga'ama jechuudha. Kanaaf miirri Muktar keessatti dhaga'amullee jechuudha.
abdataa fi ishee walii wajjin reeshiniif wal siqeenya isaanii akkasumas inni ishee bira dhufuu hin jaallatee hin jiru jechuudha. Akkasumas immoo isheen achi ba'uu irratti illee guutummaa guutuutti garaa kennuu hin jiru jechuudha. Iddoo kana dhaggeeffadha. Dhagayaan mucaan akka asitti namtee. Mucaan asitti taanaan kaatan irraa darsa ishii karaa gahu. Tuni naafa fakkaatu. Wala yoo wajji Naa tuni naafa fakkaatu. Yoo isaan Aminaan fa'aa itti ajaman. Abdata wajjin nuti galoo barbaadan farashaniitu haa galani. Adi ati gadhiisi biyyu kun dhufa shuggaa. Shuggaa biraan gadhiisi sii qabnaa iyyuu sii dhiisi biyyu. Hin barbaadu maaliif isa? Namni nama miskiinummaa keerii oolte maali? Keerii akkanaatu jira fi humna waan isin haasaa. Naa kun ati dura Aminaan jaallata ammas ni feetaa? Ani bar waa'ee jaalalaatiin mana irraa. Karaa sama kaa kun yoo Inaaf fayyadamte namni wal fuudhee yeroo muraasa fayyadamu mana argatu mana gadhiisaa waan barbaadan. Asittuu haruusa godhatanii asittuu haa jiraatanii. Ankurfaa tekitti keessa bulee fi isaan haa jiraatanii fedhan. Haga gaafa kan argatanii birrii argatanii farshan. Annanaaf kaakain keetii bakkuma sana irraa baasu mana waan galu irraa baasu. Egaa akkuma isin ilaalaa turtan jechuudha. Guutummaatti garaa isaa keessaa baatee akka isheen gibbii sana yookiin mooraa sana keessaa baatu osoo hin taanes akkasumallee ishee ofirraa fageessuu hin barbaadu jechuudha Muktarii. Garuu abdataan dhufuu hin barbaadu jechuudha. Kan inni barbaada jiru Muktarii fi abdataa fi isheen gargar akka fagaatan akkasumallee jechuudha miti abdataan akka isheerraa fagaatudha jechuudha kan inni barbaadu. Guutummaa guutuutti garaa isaarraa ka'ee inni abdataan maaliif dhufaa? Yookiis maaliif fiddi wanta jedhu maaliif fiddi yookiin maaliif ishee bukkee dhufa kan jedhu morma jechuudhaan irraa baasuu qabda Saayidoo teesseetti jechuudha. Inni as muratee jira. Arra yoo namni dhiigni nama tokko hin bu'in asatti deebi'ee naan jedhe. Dhiiguma kan yaaboo gosa. Dhiiga buusu banaami. Jalatti ne. Maaliif jalatti? Sarki khalaas qasuma khalaas naafsi wal bira agaraan khalaas jechuudha dargaggoo gubbata. Jalala gubbaa fettu feeta murtaadhi mee yaasisetti alkanii guyyaa dalagachuu jirta xaaru jirta sitti namni naan jedhe mishaan amma sirraa naaf bakka fedhe waliin teessoo wajjin deema. Eessatti? Maaliif sirraa wasaa? Maaliif sirraa? Saasa dhala kuusi dhawu. Ebi namni na arrabsati. Osoo ati jirtu. Egaa akkuma beekamu jechuudha. Isinis akkuma ilaalaa turtan jechuudha. Muktar natti dhaadateetu jira. Mana kana keessaa kan jedhuuni isheen piraankiidha kan isheen abdata irratti dalagaa jirtu. Haa ta'uyyuu malee walitti dhufeenya kanaa wajjin ni qaba jechuudha. Maaliif sababa kiyyaatiin namni akka dhiigni nama tokkollee bu'uu hin barbaadu jetteeti kan isheen jirtu. Abdataanis garuu onnee jaalala isheedhaaf ni qaba. Egaa jaalala ta'uusaa fi diraamaa ta'uusaa fi barnoota ta'uusaa wanti nuti beeknu hin jiru. Isaaniif rabbi tokkicha qofatu beeka. Namoonni arrabsan yoo jiraattas namoonni akkasumallee koomentii garaagaraa ariifatanii koomentii barreessuura itti yaaduun barbaachisaadha. Sooshaal miidiyaa namni kan fayyadamuu fi tokko bizinesii lama dandeettii itti guddisuu sadaffaa hawaasa ittiin barsiisuu arfaffaa ittiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuufidha. As keessatti gabaabsee yoon isinii dubbadhe Muktar miira jaalalaa qabaatee dhugaas ta'u barnootas ta'u miira jaalalaa qabaatee hinaaffaa jaalalli namni jaalalli dhugaa jaallate tokko dubartii tokkoof yookiin dhiira tokkoof qabu kan calaqqisiise akkasumas illee ishee ofirraa fageessuu akka hin barbaanne garuu nama yookiis qaama ishee yookiis immoo kan biraan akka isheetti dhiyaatu akka hin barbaanne akkasumas immoo Saayidoonis immoo yaada tasgabbiitiin jechuudha. Yaada jiru hiree qooduu isaa lafa kaa'a. Sadaffaa irratti immoo Kamiilaa illee jechuudha. Sababa kiyyaatiin jettee akka shamarree tokkootti jechuudha. Namni lama wal dhabee rakkoo hamaan akka hin buunee fi jettee fala yookiin tooftaa tokko barbaadu. Akkasuma abdataan immoo maalidha rakkoon kee jedhee gaafachuu akkasumallee itti gadi ba'ee waan jiru sana adda baafachuun barbaada malee jechuudhaani kan goolabamedha jechuudha. Garuu viidiyootti aanu maal akka ta'u walumaan teenyeet ilaalla dhuma yookiis immoo gaafa xumuraa isaanii ilaaluudhaaf yookiis immoo arguudhaaf akka nama tokkotti ani sardameeti kan inni jiru jechuudha. Hojii boonsaa fi hojii baay'ee namatti tolu kan isaan hojjetaa jiranii. Ani akka kootti irraallee barnoota kanan argadhu jira tarii namoonni zum jettanii ilaaluu si dandeessu yeroo keessa dabarsuuf ana garuu barnoota irraa argadhus ni qaba. Akkuma kanallee jiruu jireenya hawaasa keessaa yookiis namoota yeroo baay'ee sagaleedhaan fa'aa dhageenyu isaan garuu yeroo qaamaan mul'isanii hojjetanitti baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen keessattuu Yemen hin jiran jechuudha.